Ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaa mirga bu'uuraa fi seerri idil addunyaa kan ayyamu ta'u mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi dhaabbataan koree hariiroo alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniin. Puutiin haleellaa misaayilaa buufata xiyyaaraa Israa'el Ben Guriyoon irratti xiyyeeffate raawwachuu beeksise. Puutiin buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Guriyoon misaayilaa hypersoonikii Paalestiintuu jedhu fayyadamuun haleellaa cimaa galma isaa rukute taasisuu dubbii himaa waraana Huutii Yaayyaa Saaree mirkaneessaniiru. Iraan badhaadhina niwukilaraa gonkumaa hinniiftu jechuun ministeerri dhimma alaa Iraan ifatti beeksise. Dubbiin Abbaas Argaachii kun kan dhaga'ame Teheraan sagantaa niwukilaraa ishee irratti dhimmaata dhufu Istaanbul keessatti Jarmanii, Faransaay fi Yuunaayitid Kiingdam waliin marii haaraa gaggeessuuf yeroo jirtutti jedhame. Gama biraatiin pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp irra deebiin Iraan irratti haleellaa cimaa akka gaggeessan ibsanii halkan edaa karaa sooshaal miidiyaa Turuus jedhamuun maxxansaniin akeekkachiisaniiru. Naannoo Tigraay lolaaf qophaa'aa jirtu dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeessuuf qophiin taasifamaa jiraachuu boordii filannoo biyyaalessaa beeksise. Ulaa galaana diimaa argachuun Itoophiyaaf mirga bu'uuraa fi seerri idil addunyaa kan ayyamu ta'u mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi dhaabbataan koree hariiroo alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniiru. Ambaasaadder Diinaa Muftii akka jedhanitti haala qabatamaa amma jiruun daldalli alaa Itoophiyaa haala olaanaan dabalaa waan jiruuf ulaan galaanaa dirqama barbaachisa jechuun ibsaniin. Dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf mirga bu'uuraa fi seerri idil addunyaa kan ayyamu ta'uu dubbachuun Itoophiyaan ulaa galaanaa qajeelfama nageenyaa tumsaa fi kennanii fudhachuun argachuu qabdi jechuun jala sararuun dubbataniiru. Yeroo ammaa gaaffiin ulaa galaanaa deeggarsa argachaa jiraachuu ibsuun hojiin dippiloomaasii fuulduratti cimee itti fufa jechuu isaanii dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Puutiin haleellaa misaayilaa buufata xiyyaaraa Israa'el Ben Guriyoon irratti xiyyeeffate raawwachuu beeksise. Ibsa guyyaa irraa adoolessa 22 baheen hidhattoonni Huutii Yaman buufata xiyyaaraa Israa'el Ben Guriyoon naannoo Teel Aviv jedhamu irratti misaayila baalaastikii furgugsuu isaanii ibseera. Huutiin buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Guriyoon misaayila hypersoonikii Paalestiintuu jedhu fayyadamuun haleellaa cimaa galma isaa rukute taasisuu dubbii himaa waraana Huutii Yaayyaa Saaree mirkaneesseera. Waraanni Israa'el naannolee biyyattii hedduu keessatti saayiraanii qilleensaa hordofuun misaayila Yaman irraa furguufame to'achuu beeksise. Haa ta'u malee sochiin Huutii kutaalee kaaba Yaman to'atu boodarra buufata xiyyaaraa Ben Guriyoon ashooduu fi Jaafaa dabalatee bakkeewwan Israa'el keessatti haleellaa diroonii fi misaayila raawwachuu beeksise. Dubbii himaa waraana Huutii Yaayyaa Saaree ibsa kennaniin haleellaan kun haleellaa Hodeedaa irratti raawwatameef Israa'el Gaazaa irratti boombii darbachuu itti fufteef kallattiidhaan deebii kennine jechuun ibse. Haleellaan diroonii fi misaayilaa kun kaayyoo isaa milkaa'inaan galmaan ga'eera kan jedhan dubbii himaanuuti. Haga Israa'el haleellaa Gaazaa irratti raawwattu xumurtee goolama kana kaaftutti hojii waraanaa itti fufa jechuun beeksise. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis ibsa ganamaa irraa kennaniin Huutiin misaayila gara mootummaa Israa'elitti furgugsuusaaf gatii guddaa kaffalu jechuun ibseera. Erga Israa'el onkololeessa bara 2023 Gaazaa irratti waraana ishee eegaltee asiin Huutiin daandii doonii galaana diimaa irratti haleellaa hedduu raawwachuun Falasxiinota Gaazaa waliin gamtaa ta'uusaa ibseera. Israa'el deebii kenniteen irra deddeebiin haleellaa cimaa raawwattee jirti. Haleellaan Huutii guyyaa irraa kun kan raawwatame haleellaa Israa'el wiixata kaleessa buufata doonii Yaman Hodeedaa irratti raawwatte booda ta'uun gabaafameera. Gareen Iraaniin deeggaramu kun waraana Gaazaa irratti Falasxiinota waliin tumsa qabaachuu ibsuun haleellaa misaayilaa fi diroonitiin Israa'el irratti xiyyeeffachuu isaa beeksiseera. Kana booda Israa'el kutaalee Yaman kanneen Huutiin qabaman irratti irra deddeebiin rukuttaa gaggeessaa jirti. Adoolessa 21 guyyaa kaleessaa ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis haleellaa bu'uuraalee misoomaa kanaan dura rukutaman deebisuuf yaalii godhame kamiyyuu ittisuuf kan kaayyeeffate buufata
doonii hodeedaa keessatti iddoowwan Huutii erga rukutanii booda hireeyyaman kan Teeraa waliin tokko ta'a jechuun dhaadateera. Huutiin dhiyeenya kana galaana Diimaa fi galoo galaana Edeen keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafatu irra deebi'anii kan jalqaban yoo ta'u, dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban jedhanii hamatan irratti haleellaa cimaa gochaa jiru. Waraana Gaazaa haga xumuramutti dhiibbaa uumuus itti fufna jechuun dhaadataniiru. Iraan badhaadhina niwukilaraa gonkumaa inni iftu jechuun ministeerri dhimma alaa Iraan ifatti beeksise. Dubbiin Abbaas Argaachii kun kan dhaga'ame Teheraan sagantaa niwukilaraa ishee irratti jimaata dhufu Istaanbul keessatti Jarmanii, Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom waliin mari'atti jedhamee yeroo eegamutti jedhameera. Gama biraan pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp irra deebiin Iraan irratti haleellaa cimaa akka gaggeessan dhaadataniiru. Iraan haleellaa Ameerikaan baatii darbe raawwatte booda dhaabbilee ishee irratti miidhaan ga'uus badhaadhina yuuraaniyeemii dabalatee sagantaa niwukilaraa ishee dhiisuuf karoora qabdu jechuun ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii kaleessa galgala beeksisaniiru. Dabalataanis badhaadhinni yuuraaniyeemii ammaaf adda cituu ibsuun miidhaa cimaa dhaabbata kanarra ga'e jechuun Argaachiin gabaasa addaa Fox News waliin taasisaniin ifa godhaniiru. Haa ta'u malee bu'aa saayintistoota mataa keenyaa waan ta'eef badhaadhina dhiisuu akka hin dandeenye ifa gochuun akkasumas madda boonsaa biyyaalessaa ta'uu dubbataniiru. Dabaluunis waliigaltee niwukilaraa gara fuulduraa kamiyyuu irratti mirga badhaadhinaa of keessaa qabaachuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Dubbiin Argaachii kun kan jedhame Teheraan sagantaa niwukilaraa irratti jimaata dhufu Istaanbul keessatti Jarmanii, Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom waliin mari'atti jedhamee yeroo eegamutti. Gama biraa yuuraaniyeemii badhaadhina qabu kamiyyuu haleellaa kanarraa baraaruu fi dhiisuu isaanii yeroo gaafataman Argaachiin odeeffannoo bal'aan qabu jechuun deebisaniiru. Garuu dhaabbanni anniisaa atoomii Iraan meeshaa niwukilaraa keenya irratti badhaadhina qabu irratti maaltu akka ta'e sirriitti madaaluuf yaalaa jira jechuun ibse. Waashingten haleellaa waraana Israa'el guyyoota 12 gaggeessite deeggaruuf waxabajjii 22 dhaabbilee niwukilaraa Iraan irratti boombii darbattee turte. Gama biraan Doonaald Tiraamp wiixata halkan yoo barbaachise Ameerikaan haleellaa biraa Iraan irratti akka raawwattu dubbataniiru. Ibsi isaanii kun kan kenname ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii miidhaa haleellaa USA geessise irratti yaada erga kennanii booda jedhame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii iddoowwan niwukilaraa Iraan irratti balaan baay'een ga'uusaa ifoomsaniiru. Tiraamp dubbii isaanii kana hordofuun ergaa akkaawuntii isaanii Tiruu Sooshaal irratti barreessaniin yoo barbaachisaa ta'e ammas Iraan irratti haleellaa biraan raawwadha jechuun dubbataniiru. Tiraamp dabaluunis uwwisni CNN haleellaa iddoowwan niwukilaraa irratti kenne soba jechuun qeeqaniiru. Akka gabaasa kanaan dura beetti haleellaan qilleensaa USA sagantaa niwukilaraa irratti guutumaa guututti hin balleessine jechuun ni yaadatama. Akkasumas Tiraamp CNN soba isaa facaasuuf anaa fi balaliistota Ameerikaa jajjaboo dhiifama gaafachuu qaba jechuun dubbateera. Naannoo Tigraay lolaaf qophaa'aa jirtu dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeessuun qophiin taasifamaa jiraachuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Tigraay dabalatee naannolee biyyattii hunda keessatti filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa itti aanu gaggeessuuf qophiin xumuramaa jiraachuu beeksisaniiru. Walitti qabduun boordichaa aadde Maalaa Warqaayiluu torban darbe Kamisaa Adoolessa 17 bara 2025 labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartii siyaasaa fi naamusa filannoo ilaalchise mana maree bakka bu'oota uummataatiif fooyyee ragga'ee ilaalchisee ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiru. Labsichi osoo fooyya'een dura paartilee adda addaa waliin marii bal'aan taasifamuu ibsuun filannoo biyyaalessaa ja'affaa booda rakkoolee hojiirra oolmaa irratti mudatan furuuf akkasumas muuxannoo biyyoota adda addaa irraa barachuuf labsiin duraanii 1162 muraa 2011 fooyya'uu ibsaniiru.